Qaamni dhukkubsaan Oromiyaa keessatti dhagahamuun itti fufeera jechuudhaan xiinxala siyaasaa fi itti aanaan dura ta'aa Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohaammed ibsan. Obbo Jawaar Mohaammed ergaa karaa Feesbuukii isaanii barreessaniin Kiraamuu Wallaggaa Baakkoon Bulchaa fi Gabatee Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas immoo Kuyyuu fi warra Jaarsoo Shawaa Kaabaa keessatti sa'aatii 48 darban keessa qofaatti yoo xiqqaate namoonni 350 ajjeefamanii 400 ol immoo qe'ee isaanii irraa buqqaaniirus jedhe. Jiraattonni magaalaa Kiraamuu guutuun gara aanaa ollaa baqachuuf dirqamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii mootummaa ifatti beeksiseera jechuudhaan Obbo Jawaar Mohaammed kaasanii jiru. Waraanni suukaneessaan kun amma xumuramuu akka qabus Obbo Jawaar akeekkachiisanii jiru. Kana malees mootummaan akka waan homaa hin taanetti fakkeessuu dhiisuu qabas jedhanii jiru. Yeroon gidiraan uummata keenyaa xumuramuu fi saffisaan kufaatiin naannichaa mariidhaan furmaata siyaasaa argatu amma ta'uu qabas jedhanii jiru. Kana malees dhaabbileen gargaarsaa buqqaatota gargaaruuf tarkaanfii fudhachuu akka qabanis dhaammanii jiru. Obbo Jawaar dabaltaanis godinaalee daangaa Oromiyaa fi Amaaraa irratti wal dhabdeen babal'achaa jiras jedhan. Lolli giddaa ayyaanaa Kiraamuu fi guutee Wallagga Bahaa Umuruu Kombolchaa fi Kakkafa Horroo Guduruu Boosetti Shawaa Bahaa Darraa Shawaa Kaabaa keessatti gaggeeffamaa tureeras jedhan. Lolli inni guddaan gareewwan hidhatootaan gurmaa'an waraana bilisummaa Oromoo humna addaa Oromiyaa milishaa Faannoo fi humna addaa Amaaraatiin kan gaggeeffamu yommuu ta'u walitti bu'iinsi kun saffisaan lola hawaasaa namoota nagaa hirmaachise ta'aa jiras jedhan. Yoo yeroo dhiyootti to'atamuu baate kutaalee biroo naannolee lamaan kanaa fi sanaa olitti babal'achuun ol jechuudhaan sodaa qaban Obbo Jawaar ibsanii jiru. Akkuma kanaan dura jedhe waraanni kun saffisaan to'annoo alaa fi walxaxaa ta'aa jira jechuudhaan ibsanii jiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo jedhamuun beekamutti haleellaa diroonii mootummaan Abiy Ahmed raawwate lammiileen nagaa akka dhuman maddeen himanii jiru. Haleellaa suukaneessaa sana booda odeeffannoon argamuu akka hin dandeenyetti sararri qunnamtii balleeffamee akka jiruu fi hawaasni rakkoo hadhaawaa keessa jiraachuun himamaa jira. Oduu keenyatti aanuun haleellaa humnoota naannoo Amaaraatiin uummata nagaa aanaa Kiraamuu irratti raawwateen uummanni Oromoo aanichaa guutumaa guutuutti buqqa'uu waajjirri kominikeeshinii aanaa giddaa ayyaanaa beeksisee jira. Waajjirichi karaa fuula Feesbuukii isaatiin akka beeksisetti dhalattoonni Oromoo gandoota aanichaa 19 keessaa guutumaa guutuutti buqqa'anii jiru. Haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraatiin waggoottan lamaan darban raawwatamaa ture namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu fi hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu waajjirichi yaadachiisee jira. Haaluma kanaan tibba kanas bifa mul'atee hin beeknee fi suukaneessaa ta'een haleellaa uummata aanaa Kiraamuu irratti raawwatame lubbuun lammiilee hedduu darbuun dhalattoonni Oromoo aanichaa keessaa guutumaa guutuutti buqqa'anii jirus jedhe. Uummata aanichaa irraa buqqa'e keessa harki caalaan gara aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa ayyaanaatti kan baqate waan ta'eef magaalaan ayyaanaa yeroo amma baay'ina uummataa humna isheetii ol ta'e keessummeessuu irratti akka argamtu waajjirichi ibsee jira. Uummata magaalittiitti baqatee jiru kanaafis koreen ijaaramuudhaan iddoo qubannaa yeroo qopheessuudhaan tajaajilli yeroo kennamaafii kan jiru ta'uu waajjirichi eeree baay'inni uummata magaalaa ayyaanaa baqataa jiru ammas dabalaa jiraachuus himee jira. Qaamni dhimmi ilaallatu kamiyyuu furmaata hatattamaa akka kennuu fi garaagartummaa tokko malee qindoominaan gumaacha lammii isaa irraa eegamu akka taasisu waajjirri kominikeeshinii aanaa giddaa ayyaanaa yaamicha taasisee jira. Weerara humnootiin finxaaliyyaa Amaaraa banaan kan mootummaa federaalaatiin deeggaramu jedhee hawaasni komatu kanaan Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee fi kanneen biroo hedduu keessatti hawaasni nagaa dhumuu fi qabeenya ibiddaan barbadeessuun yakka suukaneessaan hojjetamaa akka turan irra deddeebiidhaan himamaa ture jira. Kana duras achuma magaalaa Aliiboo jedhamtu keessatti hawaasa nagaa hedduu fixuu fi magaalaa sadarkaa guutumaa guutuutti jedhamuu danda'amuun barbadeessanii akka turanis jiraattotaa fi hooggantoonni mootummaa aanichaa tokko tokko wabeeffachuudhaan isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Wallagga Bahaa aanaa Hangar Guutee fi Andooditti humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa mootummaa federaalaan deeggaraman ganama har'aa irraa eegaluudhaan lola cimaa uummata irratti bananii jiran jechuudhaan maddeen keenya himanii jiru. Humni kun naannoo gaara Diichoo jedhamuun beekamutti humna adda poolisii Oromiyaa illee akka isaan gara Kiraamuutiin dabareef marfama keessa galchuudhaan daandii itti cufanii haleellaa cimaa irratti raawwataa jirus jedhan. Kana malees humni kun akka waan laayyootti ilaalamu akka hin taanee fi badii gurguddaa gaggeessaa jiraachuutu himama. Gandoota hedduu gubanii mancaasaa akka jiranii fi maanguddootaa fi haadholii fi daa'imman ajjeefamaa jirus jedhan. Oduu keenya alaatiin pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden yoo dhuguma waraana Yuukireen xumuruu fedha qabaate Vilaadiimiir Puutiin wajjin wal arganii mari'achuuf qophii ta'uu himan. Pireezidaantii Faransi waliin ta'uudhaan ibsa kan kennan Joo Baayiden Puutiin hanga ammaatti qophii ta'uu hin ibsines jedhan. Kireemliin deebii kenniteen garuu fedha keenya eeguudhaaf Puutiin mariidhaaf qophiidha jette. Baayiden fi Maakiroon waraana Raashiyaan gaggeessaa jirtu dura dhaabbachuu akka itti fufan himanii jiru. Haa ta'u malee dubbii himaan Raashiyaa Dimiitri Peeskoof Moskoon yaada Ameerikaa fudhachuuf qophii miti jedhan. Mariidhaaf haalotaan jiran walxaxaa taasiseera kan jedhan Peeskoof Ameerikaan daangaa haaraa Raashiyaan Yuukireen ofitti dabalteef beekamtii hin kennitu jedhan.
Pireezidaanti Maayikiroon Baayiden waliin lammiileen Yuukireen taasuma waan isaaniif hin taane fudhachuu akka hin qabne walii galleerras jedhan. Ministeerri dhimma alaa Xaaliyaanii Antoonii Taajaaniin jimaata akka jedhanitti nagaa Yuukireenii firoon hojjannu dhufeera garuu Kiyev karaa walaba ta'een malee harka kennuudhaan ta'uu hin qabus jedhan. Kireemliin amma qophii ta'uu ishee agarsiisuu qabdi malee uummata irratti callistee boombii roobsuu hin qabdu jechuudhaan La Riippaabilik Gaazeexaa jedhamutti himanii jiru. Kun kanaan osoo jiru Phaaphaasiin Kaantaabarii Yuukireen wayita daawwatanitti hanga Raashiyaan waa'ee Yuukireen keessatti hojjechaa jirtu sobuu dhiisutti nagaan hin jiraatus jedhan. Oduu keenya xumuraa fi ispoortiitiin geeba addunyaa Kaataritti gaggeeffamaa jiruun biyyoonni Afrikaa bakka bu'an 5 keessaa 2 qofattuu gara marsaa 16ffaatti darbuu danda'e. Eda galgala Kaameruun Biraazil injifattu Siwiizerlaand Sarbiyaa waan injifatteef Biraazilii fi Siwiizerlaand wal qabatanii darbuudhaan Kaameruun fi Sarbiyaan gara qe'eetti gaggeeffamanii jiru. Carraa bal'aa harkatti qabattee dorgommicha kan eegalte Gaanaan ammas akkuma bara 2010tti carraa argatte hundaa itti fayyadamuu dadhabuudhaan Uraagaay mo'amtee dorgommichaan ala taatee jirti. Dorgommichaan ala taatus Kaameruun waggootaan hedduu asitti biyyootaan Afrikaa Biraazil mo'atte jedhamuudhaan maqaa bareedaa gonfattee jirti. Taphii marsaa 16ffaa keessa darbuu galgala kana kan eegalamu yommuu ta'u Niizerlaand Ameerikaa wajjin sa'aatii 12tti Arjentiinaa Awustiraaliyaa wajjin sa'aatii 4tti taphatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduun gaggaabaawwan keenya guyyaarraa kanneen hanga